akkanumatti hooyiidhaan kaadireen gartee huccuu aadaa uffatteetu masii galee huccuu aadaa beeksisu huccuu aadaa koomershaal godhuun bu'aan qabuu jechuun kun gammachuu yerooti. Yeroo hunda dhiichisa yerootiin hin burjaajeenaa jenneetu meeshaa kadhannaa. PP waan heerawaa takka dalaguun barbaadu. PP wanni Oromoo heeraan akka lafa qabattu hin barbaadu. Maaliif jiina gaafadhu? Waan Oromummaa juutana suutaan balleessuu barbaaddi jechuudha. Suutaan balleessuu barbaaddi jechuudha. Adeemsa keessa akkam godhuudha? Amma seera barnootaa jijjiiruuf teessii jechuudha. Afaan Amaaraa kutaa tokkorraa akka baratu godhuuf teessii jechuudha. Amma afaan federaalaa afaan Ingiliffaa fa'aa goona jedhanii haasa'u. Maaliif afaan Oromoo kana bu'uun hin barbaadanii jechuudha. Akka Oromoon afaan isiitiin boontu, aadaa isiitiin boontu, eenyummaa isiitiin dhaadattu, daangaa isii kabachiifattu isaan biraatti haraami jechuudha. Faallaa sanii maal godhan afaan Amaaraa afaan federaalaa goonaa Oromoon nurra ka'ajaniiti afaan Ingiliffaati afaan federaalaa goonaa jedha. Rakkoon qabu haa godhani. Garuu seera barnootaa jijjiiruu deeman. Daangaa Oromiyaa kana hunda caccabsaniiti diiguu deeman. Oromiyaa tana kilaastaratti adda babaasuu deeman. Adda babaasuu deeman. Kanaafuu waan takka tan Oromoon heeraan qabaattu hin barbaadamu isaan biratti. Yaaboo waan kana keessa beeknaa isinit dubbachuu jirra dhageeffadha. Amma warri gartee hooyiidhaan uummata burjaajeessu jirtan kun guyya tokko seenaan isin gaafata. Nuti ganamaan dubbii garree gabbaanee himuu jirra. Warri har'a Abbaay jettee lafa dhiittu kun warri har'a Hulaa Galaanaa jettee lafa dhiittu kun boru guyyaa dhiitamtuu dhufuu ta'a. Galaana kana keessa naachaa jira, qurxummii jira, bineensota adda addaa jira. Bineensota adda addaa kan uummata keenyaa nyaachuu qophaa'e kanaati quban qabdu. Maallaqa sii kafalanii taphata baddu siin jaan. Silattuu azmaarii farankuma lamatti darbaniiti iyyisiisanii isin garaa keessan guuttannaan laga diimaa Hulaa Galaanaa jettanii iyyitan. Maaltu dhufuu ta'a quban qabdan? Sigalee. Maaltu dhufuu ta'a quban qabdan? Hulaan Galaanaa tun galma geessimoo sigalee PP tana bakka irraa dhufte nurraa galchiti addaanuu xiinxaltanii beektanii jechuudha. Saniifuu ummata Oromoo gartee ajandaa isaan fayyadurraa hin burjaajeessinaa Rabbi sodaadha. Yaa sheekotii manzaraa, yaa artistii garaa, yaa aktiivistii garaa, yaa faarsee bulaa garaa warra sabaa dhaabbatu xiqqeessuu dhiisi. Warra sabaaf hadoodu rakkisuu dhiisi. Warra sabaaf hadoodu dura dhaabbachuu dhiisi. Yoo sabni kun jabaate atuuchi kabajaa qabda. Yoo sabni kun wal qabate atuuchitti waan qabatte sanii nyaattee buluu dandeessa. Dhiisii jechuudha. So saniifuu PP'n Oromoodhaaf waan heerawaa takka murteessuu hin barbaadu. Maaliif? Ummanni Oromoo kun ummata duran irratti dammaqee aangoo tiyya gartee akkaan tuffatamee dippiloomaasiin kiyya zeeroo deebi'ee ollaan kiyya ka duraan akkasin na kabaju sun na kabajuu dhiisee na tuffatee paartii keessa warri jiru na tuffatee sigalee akkanatti kaan an salphadhu kana godhe ummata Oromooti jee yaadu jira jechuu sheetaan. Kanaafuu Oromoodhaaf waan takka heerawaa godhuun barbaadu. Saniifuu koreen gartee irricha hooggantan waan kana heera godha. Yoo heeran taane bu'aan inni qabu jiru jechuudha. Hooyi yeroo hooyi torbaan tokko Finfinnee keessaa mana tokko hin qabne Finfinneen ta'e Oromooti jee asii muka qabatee guyyaa dheeraa lafa tumaa oole ka jimaa qabu jimaa qabee lafa tumaa oole ka farsoo dhugu farsoo dhugee samitti olu taalaa oole achi goree bakka shaayii irraa dhuguun qabu akkuma dhufee ba diinagdeen Finfinnee nama biroo fayyadama. Beekumsa Finfinnee nama biroo fayyadama. Manni barnoota Finfinnee keessa jiru nama birootti tajaajila. Ijoollee nama birootti tajaajila. Dalagaan Finfinnee keessatti uumamtu
nama birootutti dalagaa seenaa. Ati waa takka kubanka ati amata keessaa guyya tokko ta'eeti guyya lama Finfinnee guyyuma irrichaatti ta'eeti guyya kaanuu Bishooftuu keessaa kuttaa'e amata keessaa Finfinnee guyyuma tokko qofa ta'eeti. Sigala guyyaa 365 keessaa guyyuma tokko qofa ta'eeti jechuudha. Guyyaa tokkicha zimbiloo nama fooqirraa farshoo dhugaa silallaalan sigala hayyanii nurraa dhiisaa. Bakka ciisuun qabu dhugaa keetti ala rafa. Maaliif fooqiin ta nama birooti? Bizinesni kan nama birooti? Sigala. Biitti takka tan teeti jaamtu ekonomiin tee ta'uu qabdi. Eenyummaan tee ta'uu qabdi. Bulchiinsaan tee ta'uu qabdi. Waa hundaan tee ta'uu qabdi jechuudha. Shurufka. Sigala. Si ta'uu qabdi. Ati guyyaa dheeraa asii martoota si hidhachiisanii huccuu aadaa tanaa eenyu piriinti godhee sii fidu jiraa quban qabduu baratti. Amma muka Finfinnee kan Qaallittiin wadalli Adaanee jedhamtu sun ifaachirraa caccalaqqiftu sun konturaata fudhatee habite ka Chaayinarraa galche mucaa Amaaraati. Mucaan Amaaraatiis ilma keenya ilma biyyattiitii dalagachuuf mirgan qabu jechuu hiyyaa miti. Garuu si maal jaan arra Oromoo lafa qaba. Oromoo waa horachuu jira. Oromoo maal godhachuu jira. Siin jaan sigal Oromoo waa horachuu jiru. Amma faarsee bulaan garaa dibbee kagartee farshoon garaa gafuute kun dachii miskiina boochisee gurguruu jira malee waa takka biizinasni inni keessa jiru. Biizinasa warruma siin sodaachisan kana hososoosuu jiru. Yaa buleessu mana dhugaatii bareedaa ka qabu isaani. Dubra bibbireedaa ka haayir godhee jeneraalota dhiyeessee jeneraalonni ka sirritti farshoo dhugee gartee fannoo hidhachiisu ka godhu isaani. Yaa obboleessu mee woboota na laala. Namni ka qabu guddaan eenyu deeggaru jira. Meeshuma fannoo yaatuun laali. Meeshaa woboo yaatuun laali. Jarri kun hundinuu maaliif? Osoon dadhabinaa fi wallaalumeen ta'in dadhabina keenyaa fi wallaalumeen. Daani'el Kibireetirraa eegalii hanga bulchaa gandatti jarri wal quba qabaa jechuudha. Nuti immoo diina wal godhanneeti akkuma pirezidaantiin dhaabbatee jaawar isaan bilisoomseef diinummaa dhaamu kana diinummaa walii dhaamnaa jechuudha. Saniifuu wanni isin godhuu qabdan waan heerawaa takka gartee takka irraa arkachuu qabdan sirna kanarra. Wohuman jirre hunda akkanuma gartee wayifee Oromoon galaana irra dhangala adeero galaanni baruu jee kutaa bar. Yoo duraa cina gorte bar sirra kute. Jarri baru see fooqirra tattaa'ee isin lallaalu jira isin irraa cina gore. Yuu jettanii kuttan. Irraa waan qabdan. Mee beenuuti bakka irrichaa bakkatti irreeffatte sanitti deebi'oo siin jaan amma hin beektu. Makiinaan fuudhanii si geessan bishaan keessa marga keessa makiinaan fuudhanii keessaa si baasanii jechuudha. Footoo hanga si kaafachuu qaban si kaafatanii. Saniifuu obboleeyyan kiyya isin gowwoomsaa jiranii dammaqaa. Seenaa teessan isin tuffachiisaa jiranii dammaqaa. Wanni nuti barbaannu waan heeraati jaa. Hoggoge afaan adda buqqaafadha. Warri abiyyi deeggartanilleen abiyyi kun boruu kutaa. Sigale boru gartu Oromoo anumaarra isa mormu wajji hafta. Waan isarraa hambifannetti wajjaaf naa beekadhu. Sigale yoo har'a waarraa hambifachuu baanne anaa fi atilleen harka daaraa hare taana. Atummaan ka isa deeggartuu gaafadhu. Mee maal Oromoo gooti jiin. Sigale itti aansuudhaan abbootiin gadaa. Sigale abbaa gadaatii fi abbootiin gadaa waladdaa beeku. Sigale waladda. Amma alaabaan tun ta abbaa gadaa osoo hin taane alaabaa gadaati. Ta gadaati. Abbaa gadaa jechuun ka aangurraa kutu. Sigale gadaa jechuun garuu jiraataa jechuudha. Gadaa hogii jaan waladda. Maanaan ayatoota kanaa sigale haza wal kitaabul jismi sigale.
gadaan waan jiraattuu takka. Gadaa Oromoo. Abbootii gadaa yoo jaan amma abbaan gadaa tuulamaa ka amma hoggii yeroo fixate ni kutaa jechuudha. Abbootii gadaa jama warra kutu jechuudha. Maanaan ayatota kana. Alaabaa abbaa gadaa uzoon hin taane alaabaa gadaati. Gadaan jiraata. Abbootiin gadaa ni kutan. Kutuuf teessan. Yeroo teessanitti garuu waan seerawaa dalaga. Waan seerawaa dalaga. Gadaatun kunne malee abbootiin gadaa ni kutanii jechuudha. Abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatoo ni kute. Abbaan gadaa Gujii ni kute. Seenaa hamtuu dalaguu toltuu dalaguu si galee waan dalagu dalagee kutee gadaan garuu chuma jira. Gadaa san keessa gadaa taa'u san keessa yoo seenaa dalagattee seenaa dhiifatte seenaan si yaadata seenaa akkam fa dalagatte. Boo ayyaana kaadireen godhinaaf.